rakkinni jiru lafa jiru walaansi mana yaalaati firri keessan maatii keessan hospitaal mana yaala mana qorichaa jiran fiigaas baadafati ani fadha qophisaas baa riiferii kan qabudan riiferii kan godhaniif nama mana yaalaa jiru nama hospitaala jiru maatii keessan keessa fira keessan keessa defense bay maal kee jira mana yaalaa maal jedhe maal kee jira ndey humna dhiiga Yesuus hiikamsa ajaje qaba azriifa qaba paatos sakatya Yesuus muddamaa ko rakkina keessa kan jiran hiikeera mai humna maqaa Yesuus hiikamsa ajaje humna maqaa Yesuus hiikeera dhiiga Yesuusin bilisa amin jenaa olkaas harki tolkaas harki tolnaakaas harka kikkanarraas Yesuus ina wajjin Yesuus dabali jedhi Yesuus ina wajjin namni tube jalan taa'u dhibee jalan taa'u hojiin dukkanaa jalan taa'u moorri jalan taa'u ergaan hamaan jalan taa'u dhiiga dhagannagaras jalan taa'u sammuu kan maraatu jalan taa'u harka kana Kibera Rasi harrata sejedini wanna kabe kesa bayengala edini Jaina waliti Jaina wali amayo amma sammun naga be nagar gata jireenyi dhabe hini kata warri abdiin isaanii dukkanaa hini faafi qalbiin gadi bu'ee deebi'ee oolmee mul'ata jireenya joonja'ummaa keessa kan jiraatan hin hiikkatu qabadhu sammuma kee
Ila mucayyoo kanarraa uffata buqqisanii irraa kutanii rifeensa mataarraa buqqisanii uffati ishee keessaa buqqa'ee irraa citee ilaamma anjedhaniidha marachinaan jedhaniidha ila wakatoba ratata sakato rajenama ila marachinaan jedhaniidha bayyesuusin saayibatu waaqay marachisiin jedhanii saayibatu bay hujii kee diigamu laficharraa amma baay'een iyyuu kana caalaa nuyi taree tokko keessa hidhadha baay'ee maqaa Yesuusidha mataa qabee rifeensa mataa qabee uffata irraa kutee maqaa Yesuusin saayibatu waaqayyo baay'ee Kotuas saayibatu Indemu Yom nufte jedhamte Jialam Ndigamne kana durate Ila gartani uffata siirratti hojjetame la saffata ke sabbi ila gartani uffata mureen fuudhi birri meeqa carraa isheeti carraa miti yoom kuttan uffata kan rifeensa mataa'u torban sadii maal godhi isin jedhan Imaraatti gaa'eliin diigamaare yoo carraa qabaatte gaa'ela diidda inandeessa ija ishee balbal ishee bani inandeessa ija bani birrii meeqa kuma dhibba sadii birrii kuma dhibba sadii saantima sadii isinoon kisaartani kaa amma kisaarrotan dhuftani kuma dhibba sadii carraa keerratti wantoota hojjetarraa kaashee gadagalee nama gaa Yesuusi ati beekaa warra deemitiin carraa kee hidhamani hiikameera sirraan jedhe irraa kaase lafee magadii sookii defeem amma sagalee guddaa kuma lamaa kudha jaha kanaaf hojjettanii sa'aatiin kennumeera deeqaan kennumeera amma sagalee guddaa birriin kees maqaan kees hojiin kees arra eessa keessan maqaa eessa keessan biyya kana Naazreet kan biraawo asuma magaalaa kana eenyuun hirkoon kee acabu irraa kaasee cabeera hirkoon kee rifeensatu jiraachi uffannoo bishooftu jira buttaa jira maal ta'e suura isiitti jira amma hojiin keessa maal ta'e diigameera umma diigameera galata midhaa gooftaadhaaf hin baatamu hin deemtana amma hin deemtana amma sagalee guddaa yeroo torba iyyaati lafaan dhaasokka tokko lama sadi tokko lama sadi afur shani torba ol kaasi lafa bay galata qabdu gooftaaf ishee kana naa kaasa beellama du'aa waan karaatti hambifteef galanni ishee hubatu kottaa sina eebbisuu kaa
Gadis. Dameen kee gogeera. Humna maqaa Yesuusiin. Maal tasdiiqi? Waaqayyo si hiikeera. Qaddisa rifeensa mataa keetiitu si keessa buqqa'ee mataan kun si hoosisa ture. Kanarraa kaasee bilisaa hafuura kana sirraa hiikame. Bilisa baatee dhaqi. Tokko, lama, sadi, jedhu. Tokko, daf. Lama salumaa. Hey. Bilisa. Jira. Inyaata mbobaa mbokos. Hey. Deemi keessa. Dhaabachis. Nyaata malee gadi hin dhiisu. Kas dhaabachis. Irraasin kas dhaabachis. Amma sagalee guddaa sa'aatiin kennume. Hafuura hamaadhaan hojii hafuura dukkanaa bishaan irratti hojjettanii irratti deeggamtanii fiddanii kan obaaftan. Sagalee guddaa naf jaallatu. Daf sagalee guddaa. Jadi salumaa. Bilisa. Osi wallaalchis. Gaafa midhaan nyaattu hidhiyya. Nayya na nyaata na keessa gaggaragar. Arraa kaasee bilisa maqaa Yesuusidhaan. Furana. Hin hojjettu kaasii dhaabachis. Keessaa fudhatanii rifeensa mataa. Seera Waaqayyoo gadiina kee ergaa. Iyyati ameen. Naasisee birachiisee sammuu isheerraa arraa kaasee harki Waaqayyo si oofa. Caraan isootti maasaa bira dhiisi dafi. Konkolaataatti hin buuftu, hin nyaattu, hin naaffiftu, hin cabsitu. Caraan isoo gidee sagalee guddaan daf. Tokko, lama, sadi. Sagalee guddaan jedhu. Caraan. Daf. Jadi salumaa. Badi. Yus. Stop. Jadi salumaa. Gayot. Rakkina kee boolchitee siin moratti tokko galchiisa. Maqaa isaa mee? Kun hafuura jaalalaati. Hafuura jaalalaati malee kun hafuuruma jaalalaati. Maastii irratti hojjetanii itti kennan. Bai isaa ifatu Waaqayyo. Maal akkasitti immoo jaallattanii xiqqoolaan malee hin ta'u. Xiqqoolaan malee ta'uu siin jedhe. Amma sagalee guddaa tokko. Gadi salumaa gadi. Salumaa gadi. Bai. Guyyaa mastii kan sana nyaatte kaasee halkaniyyuu sanas dhufee si waama. Bakka wantichi hojii hafuura dukkanaatiin sitti dhufee Waaqayyo rukkuteera. Ati immoo nama Waaqayyooti hojiin dukkanaa irratti hin hojjetu.